isaan rakkoo waraana saniiti miti. Waraanni sun akka galus waan barbaadan natti fakkaatu. Maaliif akka hin galle gufuu guddaa kan nurra kaayaa ture jara mootummaa keessa jiru. Yoo yaadatte hagammaatiin yaadadha. Gaafa koree teeknikaa asii bobbaafne abbaa gadaa bayyanaa fi baqqalaan fan gama dhihaa ani fi warri kun gama kibbaa deemnu akka nu bobbaane shira meenya shira ture keessaa tokko waraana amansiifne deemaa turre beeki galchuudhaaf. Mootummaan Itoophiyaa araara jedhamu kana quban qabuu jedhe Jeneraal Biraanuu Juulaa gadi ba'e. Wanni irratti ba'e Itoophiyaan kan warra salphate sana irratti Itoophiyaan Press Agency irratti ba'e. Booda hoggaan gaafadhu waan hin ji'a dura kenne naan jedhe. Okay. Inni ji'a dura yoo ka kennu taate inni soba waan sobulee natti fakkaatu warri garuu gaafsan miidiyaa san irratti gaafsan baase gaafa nu deemu hennu. Yoo taate marroon miidiyaa irratti ba'e kana ka kenne. Asiin abbootiin gadaatiif koreen teeknikaa araarri bu'e jedhanii nu sobanii asiin garuu mootummaan araaruma kanaan beekuu jedha kanaafuu amanee hin galuu jedheeti kan gaafsan murteesse. Kanaaf shira guddaa Boorana gaafa dhayne maallaqa kafalanii warri achi jiru meeqa fiddee dhuftee naan jedhan waraanni akka hin galle ammana kafalameera ati hoo galchuu meeqa kafaluu dhufte sadarkaa ammanatti deeman araarri akka bu'u waan hin barbaadiniif warra akkamiiti tokko Oromoon nagaa akka argatu kan warra hin barbaanne jira. Lammaffaa waan ammaa sana fiduuf deeman yeroo san dubbachaa sin ture na yaada yoo yaadatte wanni jarri kun nageenyi kun akka hin buune waraanni kun nagaan galee akka jiraatu hin goone baay'ee nagaan galuu qofaa miti itti aanaa marroo gurbaa diinaraas jedhamu ka nuti galchine bushooftutti ajjeesanii bar humna poolisiitiin nama nagaa eeggumsa mootummaa jala jiru humna mootummaatiin ajjeesanii bar waraana bakka adda addaatii gale meeqan tamtu hidhaa jira araarri akka hin buune humna hin barbaanne jira kana maaliif sababatti fayyadamanii adda bilisummaa Oromoo paartilee kaanis geemii keessaa baasuudhaaf maaliif namni waan beekuudha waanuma mallasaan faan 91-92 godhan san riipilee godhuu barbaadanitti malee gaara dhagamee amma kan hundumaa ta'ee yeroo argitu keessattuu koree teeknikaa keessa yeroo turtetti dhiibbaa godhaa turte waraanni bosona jiru akka galu sanaaf immoo komii adda addaa sirratti ka'a har'a yeroo geessee ilaaltu murtii keessatti yookiin sochii goote sanatti gaabbita. Dogongorri guddaan goone takkittiidha. Obboleeyyan keenyatu aangoo qabate ilaalcha dogongorraas yoo kan qabaanu taate wantoota bu'uuraa irratti walii galla hidhee yaadaa tureen. Oromummaa irratti walii galla. Tokkummaa Oromoo irratti walii galla. Fuulduree Itoophiyaa haqi Oromoo keessa eegame irratti walii galla. Eenyutu aangoo irra jiraata ilaalcha kan paartii kamtu mo'ataa irratti walii galuu dhabuu dandeenya. Garuu hogganoota Oromummaa qabanii wajjin haasayaa turre nan yaadadha. Obbo Daawud bira dhaqee confidently Abiyyi fi Lammaan ejjennoo ani qabuu fi ati qabdu irraa addan qabanii waa'ee nagaa Oromiyaa irratti jedhee yeroon itti mormuun yaadadha. Dogongorri guddaan nuti goone warri aangoo irra bahe ilmaan Oromooti. Kaleessas dhiibbaa wayyaanetiitu hacuuccaa wayyaanetiitu Oromootti isaan jallise malee Oromoon akka miidhamu Oromoon akka cunqurfamu Oromoon lola keessa akka galu tasgabbii akka dhabu hin barbaadan jedhee hin shakkine. I trusted them. Dogongorri ani argachi isaan amanuun dogoggora amma dogongora guddaa ture. Maaliifi isaan yeroo bitatanii aangoo gadi cimsachuu malee biyyi kunis uummanni keenyas gama dimokiraasiitti akka cehu fedhii qabaachaa akka hin turin mul'ataa ture yeroo sanitti. Yeroo tokko beektaa willful ignorance waan jedhamu jira. When you want to believe nageenyi biyya kanatti akka bu'u ce'umsi keenya nagaan akka ce'u akka godhamu hireen Oromoon dhiiga isaatiin fide kun akka milkaa'uuf hawwii guddaa qabaachaa waan turreef yoo yaadatte gama jalqabaa irratti Abiyyi mormaan ture. San hunda dhiifne wanni kun milkanaa'uu qabaa
jennee cichine hanga manguddicha Daawud Ibsaa laayivii TV irratti itti iyye nutti. Kan deemne garaagarummaa fedhes yoo qabaanne tarii jarri kun walitti aaree wal amanuu dhabaniiti malee Oromummaa irratti Oromiyaa irratti nagaa irratti garaagarummaa hin qabanii jedhee waan yaadeef san dhiibaa turre leessan lardu baranneerra.